Dhalootaa fi imala waltajjii marii Oromoo. Dhalootaa fi imala waltajjii marii Oromoo laalchisee hubannoof akka tolutti bifa gabaabaan ibsa viidiyoon qophaa'e. Ibsa gabaabaa viidiyoo kana keessatti haala qabatamaa deemsi qabsoo bilisummaa Oromoo keessa tureef jiru, dhalootaa fi imala waltajjii marii Oromoof sababoota gurguddoo ta'an, deemsa isaa hanga ammaa fi akeeka isaa fuula duraa gabaabsinee kanneen quba hin qabneen wal barsiisuuf kan dhihaateedha. Har'a deemsi qabsoo bilisummaa Oromoo waggaa 40 booda sadarkaa akkamiirra jira jennee yoo wal gaafanneef namnuu deebii adda addaa qaba. Garuu waa tokko irratti waliif gala. Kunis qabsoon kun rakkoo keessaan qabamee mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo keessa tokkummaa nagaaf tasgabbiin dhibuun afaan faajjii guddaa keessa jiraachuu keenya. Hayyuu seenaa kan ta'an Profeesar Mahammad Hassan waggaa tokko dura haala qabsoon bilisummaa Oromoo ammatti irra jiru ilaalchisee akkana jedhanii turan. Har'aantana rakkoon dhaaba keessa dhalattee uummata keessa dhalattee uummanni keenya wanni gamaa gamanaa wal afaan garagalee wal nyaatuuf namni taramee karaa hedduun explain godhuu ni danda'amti. Guddaan isii amata 15 dabre kana keessatti qabsoon Oromoo progressa fuula dura nama deemsisu hin goone hin baafne yogguu progressniin kun hafe yogguu guddinni abdiin nama keenyaa bakka namni keenya gahuu barbaadu yogguu hafe ilmi namaa abdii murata frustrated ta'a. Uummanni tokko yogguu frustrated ta'e mana keessan keessatti ilaala. Namni wal nyaata wal afaan garagala aaduma ilma namaatii bara jiruma ilma namaatu akkasii laal afaan faranjiitti maal jaan seetan hope for achieving something brings people together. Despair namni yogguu abdii murate addaan faca'a. Haala akkasiisan keessa jira. Kanaaf namni xiqqaa guddaanis akka ijoollee tahee dhaabninis wal afaan garagalee amata 17 moo 16 wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo balleessuu hin dandeenye. Adda bilisummaa Oromoo ifii wal afaan garagalanii circumstances ammaan tana dubbadhe irraa kaka'e ifii wal nyaachuu eegallaan wayyaaneen laaftutti diiguu dandeesse jechuudha. Hayyuu Oromoo biroon Profeesar Asaffaa Jaallataas Disembar 18 2011 barruu Oromia a National Crisis Open Dialogue and Building National Consensus jedhu jalatti barreeffama gadi fageenya qabuun adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti yaadaa fi yaaddoo qaban ibsatanii turan. Waggootii dheeraaf miseensa gumii sabaa fi dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan kan tajaajilaa turan Dr. Bayaan Asoobaa barbaachisummaa tokkummaa qabsaa'ota Oromoo ilaalchisee akkas jedhanii turan. Qabsaa'ota Oromootu wallolee bara 10 oliin waluma diiguu, waluma dura dhaabbachuu, wal caccabsuu, diina keenya wadda wallaan. Kana diinaatu Oromoo mataa micciree akkana godhaa, Oromomaatu diina wallaalee akkatti walitti duulaa wal gaafachuu qabnaa jechuudha. Jecha tokkoon isinii Abraham Lincoln namichi jedhamu beekamaan pirezidantiin Ameerikaadha. Gaafa Ameerikaan civil war seentee wal lolte gabrummaa fi gabrummaa balleessina mookaan waan adda wal lolan jecha tokko jedhe. A divided house cannot stand. Ummanni gargar bahe, keessa gargar bahe, qabsaa'onni Oromoodhaaf gargar bahe, saba Oromoo bilisoomsuu danda'an jedhee ani amanu personally. Uummanni Oromoo akka dhuunfaattis tahee akka gurmuutti
karaa danda'ee fi carraa argate hundaan waa'ee tokkummaa leellise. Wallistoonni Oromoos ogummaa isaaniin qooqa miidhagaa fi walaloo onnee tuquun shubbisaa fi dhiichisaan gammachuu fi boo'ichaan tokkummaa, bilisummaa, walabummaa, birmadummaa labsan. Iyyanii iyya dabarsaa jedhan, sirbanii sirbisiisan, onnoomanii onneessisan. Eeyyeen kun dhugaa ta'ee osoo jiruu iyyuu kan abdatamee fi kan hawwameef hafee qabsoon achi siquu irra as deemuu heddummate. Tokkummaan cimuurra faffaca'uun hammaate. Hamilee wal jabeessuurra dhagaa walitti guuruun guddate. Beekaa fi jagnoo fi faarsuurra wal cabsuun aadaa tahe. Deemsi qabsoo bilisummaa Oromoo mi'aayee kan rafe dammaqsee kan dagate kaasee wallaalaa barsiisee qabsootti wal hiriirsuun hafee tasayyuu summaa'uun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nagaa fi tasgabbiinsaan wal ijaaruu fi wal tumsuun dhibee tasumaayyuu qabsaa'onni Oromoo diina isaanii dhiisanii walii isaanii irratti saalfii tokko malee bobba'uun jalqabame. Deemsi qabsoo bilisummaa fi egereen Oromoo bakka gaheerraa of dura tarkaanfachuurra kan qabnuyyuu dhabuutti deemuudhaan daangaa qaxxaamuraarra ga'uun yaaddoo sabboontota Oromoo hundaa ta'e. Abaawoon gaafa abaawoo fi abaawootti adda cabe boodas abaawoo fi qaama ce'umsaa abaawootti qoodame waggoota muraasa duras abaawoo fi qaama jijjiiramaa abaawootti hirame jalqabee caccabiinsaa fi foxoqinsa dhalate bakkatti deebisuuf yaaliin araaraa baay'een ta'ellee tokkoon isaa garuu osoo hin milkaa'in hafe. Waldhabiinsa kanaanis lubbuun qabsaa'ota Oromoo baay'een akka malee bade. Qabeenyi qabsoo bilisummaa Oromoos danuun tamsa'e. Diina dhiisanii qawwee walitti galagalfachuun qabsaa'ota Oromoo kan rifachiise qabsaa'onni Oromoo gariin qabsoorraa boodatti deebi'anii manatti galani. Gariinis biyyoota ollaatti kooluu galani. Muraasnis qawwee isaa lafa kaa'ee diinatti harka kennate. Akkasuma ta'es isa hafe turfachuuf murnoonni abaawoo wal dhaban kun inni darbe isa hafetu caala jedhanii nagaa buusuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diigamaa jiru deebisanii ijaaruuf fedha dhugaa qabaachuu hin dandeenye. Abaawoo deebisanii tokkoomsuuf yaalii araaraa bu'uureessitoonni abaawoo fi maanguddoonni Oromoo jalqaban akka fiixa ba'uuf manni Oromoo kan biyya keessa jiru dhaamsaan kan ala jiru ammoo bifa adda addaan wal ga'uun araarri kun akka milkaa'uuf dhaammannaa walirraa hin cinne ergachaa turan. Keessumaa waldaan artistoota Oromoo jaarmiyoota hawaasa Oromoo garaagaraa kan akka waldaa hawaasa Oromoo, waldaalee amantii Oromoo sadan, waldaa qorannaa Oromoo, waldaa kaa'iman Oromoo, waldaalee maanguddoota Oromoo Minisootaa fi beektota Oromoo dabalachuun araarri maanguddoonni Oromoo jalqaban kun akka fiixa ba'uuf dhiibbaa gochuuf walgayii uummataa gurguddaa qopheessuun uummanni keenya kallattiin bakka bu'oota abaawoo murnoota hundaa waliin akka wal argee mari'atu yookaan yaaddoo isaa ibsu taasisee ture. Haa ta'uyyuu malee carraaqqii fi wawwaatni hawaasa Oromoo fi jaarmiyoota Oromoo kun fedha dhabiinsa murnoota abaawoo hundaanuu bakka ga'uu hin dandeenye. Qabsaa'onni Oromoo kanneen haalli kun isaan yaaddesse kanneen murnoota ABO hundaa keessa jiran
bu'uuressitootii fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo duraanii kan turanii fi kanneen deemsa araaraa kana geggeessaa turan sabboontonni Oromoo sadarkaa fi haala garaagaraa irra turan walitti dhufuun mareef taa'an. Bu'uuraa fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa osoo hin bahin yeroo mareef taa'ame haallan armaan gadii keessaa tokko filachuuf mari'atamuun dirqii ture. Innis araara dura jalqabamee kufe bifa biraan jalqabu yookaan jalqabanii dhiibu, hirmaannaa qabsoo lakkisanii manatti galu, murnoota abaa'oo keessaa tokko filatanii achuma keessa gangalachuu fi namoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nagaaf araarri bu'ee qabsaa'onni Oromoo yaadaaf akeeka tokkoon galii qabsoo bilisummaa Oromoo fiixaan baasuuf fedhaa fi mul'ata qaban waliin walitti dhufuun maree gaggeessuu kan jedhu ture. Waltajjiin marii Oromoos filmaata dhumaarra jiru kana kanneen filataniin qabsaa'otaa fi sabboontota Oromoon kan bu'uureffamedha. Waltajjiin marii Oromoo kunis baatiiwwan kurnan darban keessa achi dhufa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti haalleen keessa darbamee fi amma keessa jiramu akkasumas egeree qabsoo kanaa irratti gadi fageenyaan mareef xiinxala guddaa gochaa ture. Mareef xiinxala kanaanis tokko baroota 20 darban keessatti haalli addunyaa naannoo keenyaa impaayera Itoophiyaa akkasumas kan uummata keenyaa qabsoo isaa fi qabsaa'onni isaa jijjiirama adda addaa keessatti seenuu isaanii. Lama haala kanaa wajjin kan nu deemsisuu fi qabsicha sadarkaa olaanaatti kan ol kaasu jijjiirama idilee fi naannoo keenyaatti mul'ataa jiru wajjin kan wal nu simachiisu dandeettii jaarmiyaa keenyaa kan ol kaasu uummata Oromoo guutuutti kan hiriirsu tooftaaf tarsimoo haaraa wixxinachuun barbaachisaa ta'uu isaa. Sadii tooftaaf tarsimoon haaraan kun qabsoo uummata Oromoo sadarkaa amma jiru irraa gara fuula duraatti tarkaanfachiisuu kan dandeessisu qofaa osoo hin ta'in kaayyoo bilisummaa uummanni Oromoo ittiin qabsa'aa turee fi jiru galiin waan ga'uuf. Afur mul'anni haaraan kunis mirgootaa fi dantoota uummata Oromoo dhaabbataatti tiksuu qofaa osoo hin taane gara bilisummaa, dimokiraasummaa, seeraan bulmaataa fi dagaagina yookaan misooma dinagdee hawaasummaa fi aadaatti kan isa tarkaanfachiisee nagaaf tasgabbii naannoo sanatti buusuu danda'u ta'uu isaa irra ga'ee jira. Haala akkasiin kan bu'uureffame guduunfaa yaada kanaarra ga'e. Waltajjiin marii Oromoo ji'oota kurnan darban kana keessa deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo kaleessa har'aa fi egeree isaa irratti sadarkaa adda addaatti ofiisaa gidduuttis ta'ee hawaasa Oromoo biyya alaa jiran waliin maree bal'aa geggeessaa tureera. Maree sadarkaa adda addaatti deemaa ture kanattis xumura itti gochuu fi sadarkaa itti aanutti dabarsuuf kora guddaa kan bakka bu'oonnii fi hirmaattonni waltajjii marii Oromoo biyyoota adda addaa irraa dhufanii irraa qooda fudhatanii fi Oromoonni bebbeekamoon affeeraman argamanitti magaalaa lakkuu Minneapolis keessatti bitootessa 23 hanga 29tti geggeeffamuuf jira. Itti ba'iinsa kora kanaas hawaasa Oromoof ibsuuf walgahii uummataa bitootessa gaafa 30 bara 2013 Minneapolis keessatti ebla gaafa 6 bara 2013 ammoo Washington DC keessatti qopheessee jira. Kottaa walgahii bu'uuraa seena qabeessa kan qabsoo keenya gara fuulduraatti tarkaanfachiisu irratti akka argamtaniif kabajaan isin affeerra. Harki haree kan nyaatu dina ofii malee, harki haree kan lolu dina ofii malee, nutu of kenneessee eenyutu nu caale, numatu of kenneessee eenyutu.